dubartii waan akkanaa ni qabdiidhaa ittiin fakkaattu amma osoo ati samii tana gabbuuftee dachii tana ol baaftee akkana samii tana raaftee fi inni waan akkasii booniyyee malee namni biroo ni arkee waan jabu fakkaatu beekadhaa hamattiis hin jirruuti dambii teenyaa'uu dadhabne tanamaa fi achuu hin dandeenyu. Ta biroo ammoo inni biroo waan jiruun isinitti hima maali wanni jiru yoo jaani an amma isa gatii hoolaadhaa ni baafna eegeen hoolaadhaaf dawaadhaa. Raasha diidaa wajjin wali godhanii sammuurra dhawanii inni hidhamuudha qabama hidhamuu hoggaan jiru mootummaa bira geessaniiti miti beekadhaa. Inni imma raashadii waan jaaltakkaatu jira raashadii san irra dhawanii eegee hoolaadhaa irra godhanii waan kana hidhuudha isa gatii hoolaadhaa niin baasan akka obsaa subitti wallaahi wabbillaahi alkariim niin baasa hidhuudha qabna isa kana raashadii matarra dhawamtee wanni godhu qabdi maaliif yoo ittan kataate an ustaad Muhammad Bayaan nama quraana rabbii nama garte an amantii hundaaf ortodoksiidhaaf kabajaadhaan qaba amantii peenteedhaatiif kabajaadhaan qaba pirootestaantii amantii waaqeffataadhaatiif kabajaadhaan qaba maaliif yoo ittan an islaamummaan amma fakkeenyaaf islaamummaan hoggaas hin jaani nagaya kabajaadha as keessatti duuba as dabree isiin noormaalii jettanii beekadhaa uummata keenya ilmi namaa ni dogongora akka namoo kanaa miti ilmi namaa ni dogongora nama jechuun ka dogongora isaarraa baratee as deebu noormaal na'u jette isiin maaliif yoo ittan akkuma Hamzaa Sheekh Jaabir obboleessi keenya jee intalti tun isa bira dhayitee yoo isiin baatii lama wajjiin teesse ani arraba kiyyarraa rifeensa fuudha taak maaliif yoo naan jettan viidiyoo isin quban qabne tana bira jirtuutu jirammaan tan obboleeyyan keenya eebii namaatillee nama baase nun godhinaadha ana afaaniin dubbadde malee hin waan kana gadii wanni hin jedhu nama birooti jechuudha kana waan taateef sa'idoon faltii nyaateen awaajii gama rabbiiti intalti tuni taarra noormaal na'u noormaal ta jette iiziidha jechuudha isii biratti wanni tun iizii jechuudha kanaafuu ustaad Muhammad Bayaan nama kabajaa qabu nama quraana rabbii kana tafsiiraa wajjin barate nama kabajaa qabu garuu jaartii isaa hudduu jaartii isaatii gabbee eebii jaartii isaatii gabbee silaa nasattaraadhaa jee akka hawwii aanoo eenyu naasir aanoleetii mucaan Dubaay jiru san akkasi qoma dhawatee maaltuutu gartee isin galchoo eetuma silaa caljee wayyaadha viidiyoon guyyarraa gabboo jirti naaf taatii nama jechuudha jiru namni kun kana waan taateef obboleeyyan hoolaan eegeen hoolaadhaaf dawaadha raashadiin bitamtee sammuu isarra dhawamuudha qabdi hujjaada kiyya ni baafna waa'ee hoolaadhaa maa isin raashadiin kun obsaa raashadii bareedaadha tokkummaa akkana gaafii nagaa badhu raashadii jechuun baaluma akkanaati laa baala akkanaati isiin sunii sammuu namaa tanaaf hoolaa akka Muhammad Bayaan kagartee sammuusaa gadhiise kana kanaaf dawaadhaa sammuu namaa tasgabbeessitee nama maraate hunda fayyifte raashadiin dhageessanii itti dabaluudhaan waan takkaan isin himeerraa bu'uu fedhaa biyya faranjiidhaa kanatti jaartii ta'e dhufaniituma jaartii faranjootaa beekan dhugaa nuti jaartii teenya miidiyaa irrattis hin baafnu fuula siitis ana qofaatu harka malee namni harku hin jiru as baasanii maal godhan jaartii namaa kaanii dhungatan faranjiin tun jaartii walii dhungatan maaliif wanni tun taate ni beektanii dubbii bakka kana keessa jirtu ni beektanii rakkoota ni beektanii isiniifii ni maa dhaggeeffadha sababaa wanni kun itti taate rasuul rabbii sallallahu alaihi wasallamii foon karkarroodhaa foon booyyeedhaa hin nyaatinaadhaa jeerraa nu dhorke maaliif jennaan namni foon karkarroodhaa nyaate foon booyyeedhaa nyaate akka Muhammad Bayaan kana taa hin hinaafu jechuudha onneedhaa keessaa fuudhama asuma jaartii isaa kiis godheeti asuma jaartii isaa dhungata faranjiin tun hin hinaaftu sababaan hin hinaafne foon karkarroodhaa san nyaate rasuul rabbii sallallahu alaihi wasallamii dayyuusa jee nama jaartii nama haqasaa irratti wanni hin taane nama gartee hin hinaafne dayyuusaa jee Muhammad Bayaan akka obboleessaa tokkotti an nama isa kabaju isa jaaladhu nama quraana inni qara'u sanitti amanu garuu ammoo waan hin hinaafneef waa'ee hoolaadhaa ni binnaa eegee hoolaadhaati wajjin yookaan duma hoolaadhaati wajjin akka loqoda harargeedatti walirra goonee sammuu isaarra dhooynee baatii takka namni eeydu bira godhamee raashadiin sun sammuu isarra dhawamtee tasgabbaa'uudha qabaa yaada kiyyaa galatooma. Ulfaadhu obsa yaada bareedaa fidde amma immoo wanni kun kan itti dubbachuu jirtu yaada dhugaati waan tahuu qabudha. Amma namni keenya gariin gaafa namni waan tokko dhugaa dubbatu akka waan namni gargaarsa ustaaz Muhammad Bayaan jibbee tokkotti fudhateeti ilaalcha biraa keessa seena. Nuti akka mataa kiyyaatti
kan hin dubbachuu jiru hadha fakkeessuun bu'aa tokko hin qabu. Ijoollee gargaarsa guurre huccuu uffataa rumaa baasnee kennuun ta'in bira dhaabbanna ustaasa keenyas obboleessa keenyas hin dhaabbanna garuu namni hadha osoo hin dhufin hiriyaa isaa irratti xiqqeenya kanaa olii jireedhee waan jedhu xiqqeenya kana ga'uun xiqqeessite borimmoo gaafa mana dhufte waan akkamii tokko isarratti daladdiseetan tilmaamaa jedhan wanni kun bultiidha bultiin kun qoosaa miti yaa jira keenya ammas wagguma waggaa dhufuun iyyii waa isaa galgalaa ganama iyyamoo hawaasni kun dhugaa jirtu yoo dubbanne hin gargaarraa haa gargaaru rakkoo hin qabu shilingii suunii qabnu garuu intalli kun maama bayaanii jaartii taatee wajjin bultii viidiyoo isaatu bira jira kanaaf iyyii sodaatee kana ta'aara minaamin warreettan immoo ilma dhiiraatiin kan isiitu gabbaye viidiyoo dhiisiitii waan feete yoo gabbaaste wanni kun waggaa meeqallee yoo ta'e waan hin oolle waan ta'eef waan namaa taa'a biran ta'anii waan kana osoo hawaasni kun namni gama lamatti wal baasee inni kaan hin gargaaramu fayyaa qaba jedhee isiinis nuti nama gargaaru malee gargaaramu kana dhaga'uu dhiise akka hawaasaatti akka ilma isaa tokkotti utuu gurbaa kana qabatee dhugaa akka mateetti kanatti ittimee gargaaree fuusisee barboot intala ana jette kan munaalisaa fakkaatti fuuyisuu danda'an hawaasni kun kanaafuu namni immoo dhugaa dubbataa jiru rakkoon jiru isa kana. Asirratti xaayiroo yaada gaarii nu kennitee galatoomaadha. Galatoomii namoonni yaada babbareedaa kennaa jirtan. Anis asirra kan jedhu dhugaa gochi Maammad bayaan irratti raawwatame gocha suukaneessadha. Dhugaa dubbachuu ta'e gocha ilma namaa irratti hin dalagamne garuu innis gocha isheen namni irratti dalage osoo hin taane intala irratti dalage. Kan dhugaa jiru baruu qabna. Kanaaf harka nu gube. Intalti tuni mucaa kanaaf hin taatu borus iftaanis. Kaleessa gaafa namni hin qarqaarra gali jedhani nuti rakkoo qarqaarsaa hin qabnu itti gaafsa isin maal barbaadde beektanii?